Oh my god, biyya lubbuun namaa biyyatti rakastee ana akka biyya Itoophiyaa biyya keenya. Agarama waaqayyo video kana copy link na godha. Do it repost na godha. Qimamoota mana maadaamii siinii du'eenu gubadhe marrimaan tuna gubate nan dubbadha har'a waan natti dhagaameen dubbadha. Copy link share do it na godha. Tanaan dura mucayyoo qabbanee raggaasaa jedhamtu hundi keessanuu hin beektanii miiree waa'ee mucayyoo sanii maal isinitti hima. Reeffa doonteen kaartoonii biyyatti galchitani. Ol hin somnu kaartoonii ergitan barreeffaa miti suni. Reeffi akka hin banamne gootanii reeffi hin banamu jedhanii kaartoonii ashaganii biyya galchan. Sanis haa ta'u jennee dhugaan mucayyoo sanis dhokatee zim jennee marrimaan dhugubatee oduma dandeenyu zim jennee dhugnee zim jennee jechuudha. Zim jennee waa meeqa oduma ageenyu oduma beeknu zim jennee akkuma akkamitti oduu beeknu zim jennee. Har'a immoo kun talalleetti dabalanii jiran. Mucayyoon tun biyya Dubaay duute. Torbaan lama guuttee erga duute waan ishiin duuteen hin beekamu. Takka makiina ajjeese jedhan. Takka gaazii irratti dhoo'ee jedhan. Takka dhibamtee duuteedhaan warri ishiin ijaazaa wajjin jirtu. Kan akkana jedhu ijoolluma Oromooti. Afaanuma Oromoo haasa'an. Sinigalee har'a immoo duute haaya maatiin agahee maatiin immoo reeffi nu haalaallamu. Lakki reeffi mucayyoo teenyaa nu haalaallamu. Makiinaanis duute gaaziinis waan duutenis haa duutu reeffi nu haalaallamu jedhee maatiin nama bakka buufannaa abadamni reeffi hin laallamu jedhan. Yoo sin reeffa asitti bansiisanii ilaaltan asitti awwaalla malee biyyatti isin hin erginu jedhan. Maali yoo malabbaa keessan aangoo qabdan isin reeffa namaatirraa. Isinumti warruma reeffa namaatirraa dhaabbattan kun malabbaa keessan aangoo qabdan isin. Intal akkana jirtu isin mararre reeffa mashiitirraa maal aangoo qabdan. Silaawoo ofiin duute. Ofiin duutettaniif tanii mitire gaaziti irratti dhoo'emi makiina ajjeeseemi akkuma isin jettan isiniif haa ta'u reeffi yoo laallame maani rakkoon. Yeroo tokko miti yeroo 90 reeffi laallame rakkoon maani. Rakkumti jiru maani. Akkanatti olumaan zallaqna yaa ijoollee Oromoo. Oromummaa jala washaqamtanii. Sabboonaa fakkaattanii sabboontuu fakkaattanii dhiiga ijoollee keenyaa dhugdan kun akkanatti nu zallaqsiisa. Intala Oromoo teessatti madaqxe ilma Oromoo teessatti madaqxe ati Oromummaa jala washaqamtee dhiiga ijoollee keenyaa dhuguun akkanatti nu zallaqsiisa. Oromummaa jala washaqamtanii maallaqa namaa nyaattan. Oromummaa jala washaqamtanii birrii lubbuu namaa nyaattan. Sila maal nu wayya akkamitti waliin jiraanna nuti. Akkamatti Oromummaa sanas wajjin himanna nuti. Otoo waan Oromummaan hiikamtee namarraa baatu xiqqaannee ofirraa baasan dhugaa erga Oromummaan hamma kana nama geechisu erga Oromummaan lubbuu namaa baasisu erga Oromummaan garaa walitti jabaatu bakka akka Oromummaa keessaa baanee araba taanee jiraanna ta'a. Arabni nu kabajjee jiraatte maal ijoollee akkamitti namni afaan keenya dubbatu namni dhiiga tokko waliin qabu akkatti garaa walitti jabaata. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa koodaa madda nagaa keenya kan ta'e Waaqayyoon haadha safaana kan kabajamee jirtu jirra. Akkuma viidiyoo irra ilaaltanitti akkuma obboleettiin keenya qaaliin dubbatteetti har'a waa'ee jireenya biyya Oromoo waa'ee ijoollee keenya biyya Oromoo keessatti du'aa jiran kan Rabbiin fideen malee harka namaatiin warroota du'aa jiran baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma obboleetti kee qaalii obboleetti kee akkuma kee xaartee hojjettee boru nama ta'uudhaaf tattaafattu harka keetti lubbuun shibaatii taanan namummaa keessaa akka hin jirretti of ilaaluu qabda. Namni akkas gootu sun jechuudha. Namni obboleettii kee tiruu kee obboleettii kee biyyaa baastee biyyaa bahee sifaana akka keetti dalagatee nama ta'uudhaaf maatii isaa jijjiiruudhaaf biyya isaa jijjiiruudhaaf jireenya isaa jijjiiruudhaaf of ta'ee hojjetee nama ta'uudhaaf nama sana ati si harkatti waan tokko waan xiqqoodhaaf waan boru darbituuf jecha nama sana lubbuunsa si harkatti baataanan Waaqayyo baay'ee tokko nama aarsa baay'ee tokko gara nama nyaata jireenyi ati keessa jirturree jireenya ibiddaati. Amma fe'ee nyaattu amma fe'ee dhugdu amma fe'ee waan barbaadde taatu jireenyi kee gammadaa hin ta'u jechuudha. Jireenya gammadaa hin jiraattu. Kanaaf namni obboleettii isaatiif hin tolle namni obboleettii isaatti ija hamaa harka hamaa jireenya hamaa yaadu ofii isaatirree jireenya hamaa keessa akka jiru ofii isaatiifirree boqonnaa akka hin arganne ofii isaatirree abaarsi namaa akka uumaaf isaaf hin goone tolchee beekaa jechuudha. Kanaaf biyya Oromaatti obboleetti kee dabarsitee kennuu miti. Obboleetti kee dabarsitee ofii keetiif waa gochuu miti. Obboleetti kee maallaqa jettee jijjiiruu miti. Obboleetti kee jiruu boruu darbitu jettee fuutee bakka biraa gochuu miti. Dhugaashii dhoksuu miti. Ija hamaadhaan obboleetti kee biyya Oromoo keessatti ilaalta taanaan
ati ofii keetiif amaa bineensa caaluu jechuudha. Bineensi irree akka qabu waraabessi ijoollee waraabessi yoo raqa argatu yoo waa du'e argatu wal waama sinii galee yuuseet irratti wal waama bineensi jechuudha. Ati immoo maallaqa boru dhumtee namaa gadi si gootu boru dhumtee jireenya keetii gadi si gootu jettee obboleetti kee lubbuu qaalii galaafatta taana kuni baay'ee tokko abaarsa guddaadha jechuudha. Abaarsa kanaafiyyuu please obboloonni biyya ormaa keessa jirtan, obboloonni harka namaa keessa jirtan, jireenya hamaa akkanaa keessa jirtan, jireenyumti isaatu hamaadha bara. Jireenyumti biyya ormaa jechuun hamaadha. Maallaqa jettee obboleetti kee hin gurgurin, gazamni boru dhumti, boru taazabatti hafta. Akka obboleettiin keenya jettu afaan tokko dubbachaa bishaan tokko laga tokko ceetee dhuftee dhugumaati haadhu kee irratti waan akkasii yaadda taanan rabbiin koo inni guddaan inni gubbaarraa inni nu akkasi godhu akkasin goone akkasi godhu si godhu. Kanaaf maallaqni boru dhumti. Maallaqni ati jettee nama sana waa tokko gootu dhuguma maallaqa jettee ilmoo namaa qaalii jijjiirta taana maallaqni sun boru dhumti. Maallaqni ati abdattee to nama waa tokko irra gootu sun waan tokko gootu sun boru dhumti. Kanaaf baay'ee tokko nama salphachiisa lubbuun ila ani dubartiin biyya ormaa keessatti yeroo sitti boochu haati yeroo biyyaa sitti boochu firri yeroo biyyaa sitti bu'an ati dhuguma nama sana waan sana harka keessa qabda taana lubbuun kee jireenyi kee boqonnaa argatee hojii gaarii hojjettee boru nama ta'uudhaaf sammuu kee hin yaada taanan sammuu namaa otoo hin taane ati sammuu bineensa caaluu baattee deemta jechuudha. Kanaafiyyuu kan godhee rabbi guddaatu beeka. Lubbuun akkatti darbee rabbi guddaa harka jira. Nuti dubbanneef nuti odeessineef wanti finnus hin jiru dhuguma lubbuun